Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam iyyuu nageessanii. Guyyaa har'aa kana chaanaaliiwwan gurguddaa lama barumsa mana amantaa, barumsa tawaahidoo yookiin immoo seeraa fi heera dambii mana amantaa keenyaatiin qophaa'u irratti argattan Wangeel Tuubii fi Sagalee Jireenyaa Miidiyaa kan jedhamu sabiskiraayibii fi sheerii laayikii gochuudhaan akka nu hordoftan isin beeksisaa. Oduu gammachiisaa isinii qabannee dhufne maalidha guyyaa har'aa kana. Kanaatiin dura yommuu isin karaa toora feesbuukii yuutuubii irraati viidiyoowwan garaagaraa sheer gaafa isinii ta'u, yeroo isin viidiyoo sana tuqxanii sabiskiraayibii gochuu fi kaatan, yeroo isin laayikii gochuuf yaaddan, yeroo isin sheer gochuudhaaf yaaddan, saayin in yookiin immoo iimeelii keessaatiin fayyadami yookiin immoo iimeelii galchi jedhee yeroo baay'ee nu rakkisaa tureera. Seera kana, sisteema kana nuti isin barre, isinis hin barre ture. Amma barumsa wangeelaa barachuudhaaf dirqama gara yuutuubii yookiin immoo barumsa wangeelaa barachuudhaaf dirqama iimeelii banachuun isin hin barbaachisu. Wangeel Tuubii fi Sagalee Jireenyaa Miidiyaa sabiskiraayibii fi sheerii godhuudhaan nu hordofaa. Barumsi keenya yuutuubii irra kan jiru, tiiktook irra jira, tiiktook irra kan jiru, feesbuuk irra jira. Egaa sabiskiraayibii tuqnee mallattoo oolii jettu sana yoo tuqne ittiin kaffalamu sabiskiraayibii godhaa. Yoo jibbitan immoo aan sabiskiraayibii godhaa. Yoo jaalattan sheerii godhaa. Yoo jaalattan laayikii taasisaa. Yoo jibbitan aan laayikii, aan sabiskiraayibii gochuu hin dandeessu. Kun Wangeel Tuubiidha. Sagalee Jireenyaa Miidiyaadha. Lachan isaaniiyyuu barnoota mana amantaa keenyaaf gaaffiif deebii qabatee isin barsiisuudhaaf, waliin barachuudhaaf qophoofnee jirra. Nu hordofaa. Liinkii isaas isinii keenya.